dukkana keessa yaamee lammaadhaan kaateetta jedheen. Halkanii bara walgahii halkanii gaggeesse. Akkamittan kaa'ee lammaan dukkana baraabari uuburuma walgahiin teessistanii dukkana keessa koree jiraachistu waamee halkan keessa aangoo irraa kaasanii nullee quban qabnu bara. Koree nama 9tu kaase aangoo irraa. Abiyyi fi nama saasan aangoo irraa kaasanii lammaan nu dhukkubsate dhugaasiin jedhan. Akkasii yaanninni. Iccitii waa'ee obbo Lammaa Magarsaa kan hanga har'aa hin dhagayamin. Obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantota Oromiyaa bulchaa turan keessaa hoggansa jabaa uummata Oromoo biratti haalaan jaalatamuudha. Jijjiiramni har'aa sadarkaa biyyaatti mul'ate kun akka dhufuuf nama aarsaa guddaa kafale ta'us seenaatu ragaa baha. Duba namni jabaan kun haala kamiin aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafame shiraatu irratti hojjetame immoo fedhuma isaatiini. Erga ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'ee booda hoo akkamitti achi buutee miila bakar waaree ta'ee bade. Qondaalli ODP duraanii kan akkaan obbo Lammaa Magarsaatii wajjin walitti dhiyeenya qabu Dr. Milkeessaa Miidhagaa afgaafii tibbana miidiyaa shobboo waliin taa'iseen iccitii obbo Lammaan aangoo irraatti kaafame gadhooseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun obbo Jawaar Mahammadis afgaafii jidduu tana miidiyaalee garaagaraa waliin taa'isaa jiru irratti obbo Lammaa Magarsaa maaliif akka taphaa ala ta'ee badee yeroo gaafatamu Lammaa wajjin qaamaan wal arkee akka wal mari'atanii turan hima. Fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna. Lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan jiru tokko Lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbu. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesu sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu diduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanneen hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu? Wanneen hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu Lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroos hin qabnu ture. Yeroo takka lama baasufnedha. But I feel I'm a good judge of character. He is a decent human being. Har'as taanaan namoonni baay'een of course maal callisanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kee tokko maal jedha waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Obbo Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyi Ahmad jidduu maaltu ture? Dr. Abiyyi Ahmad obbo Lammaa Magarsaa akka aangoo hundarraa bilisa ta'uu godhuu keessatti shoora akkamii taphate? Sagantaa teenye tanarraa tana keessatti iccitiilee waa'ee Lammaatii fi Abiyyi hedduu dhaga'uudhaaf jiraatan. Warreen chaanala keenya subscribe hin godhin ammuma qaxxuqaa subscribe godhaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabduuf ammoo sheerii fi laayik godhuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara sagantaa teenyaatti achiis hin dabarsina. Waan san dhugaa ta'uu himeetumanii yoo dhiise wayyaa nama miidhamu jiraachuu malaa so dhugaadha wanni suni garuu ammoo waan takka irraa dubbadha. Akkitti Lammaa aangoo irraa rukutan muraasan haasa'uun barbaachisaadha. Pirezidaantummaa irraa sirriitti haasa'uun barbaachisaadha. Namillee obsaan yoo ilaale wayyaa sila dhufnee ODP goone awwadaayii wal geenyee jenna namni mirqaanee jechuu kiyya. Achirraa yaabbanne nullee korreerraa oofne haramayaa seennee haramayaatti namni sittuma sesseenee qeerroo baay'ee seenee mootummaa naannoo Oromiyaa tana keessa qeerrootti naqxee baay'ee sesseensimnee tuma jennee sirbaatuma dhufnee dhangaggoorra geenye beeyta. Gaafa dhangaggoorra deemnu silaa konkolaataa tana Abiyyi oofee Finfinnee nu naquu qabaadha. Inni maal godhee dhangaggoorraan gabbu'eetu eessa dhaqxa Abiyyi jennaan Dirreedhaawaan deema dursaa jedhe. Akkamiin Dirreedhaawaa deemta achi geessee agachee ol deebitee tabba dhangaggoo namni ni beeka. Ijoolleen naannoo sanaa sirrii beekanii qilee gurguddaa jira beeki. Asii gaafa buutu si sodaachisaa. Lakkii dhiiroo asuma isa kanaan salphaadhaa. Asuma dhangaggoorraa gara Finfinneetti kutuu wayyaa sanas salphata. Lakki jedhee gadi jallise Abiyyi. Bilchiginnaan uumameera. Ifii qofa marii qabatee jira. Marii irraa kaasuu hin dandeessu. Nu duubarra teenyeerraa inni raangadee dhangaggoo san jalqabee beeka. Gaaf sana inni kan hin jedhu Dirreedhaawaa dhaqnee lagaarree ilaallee deebinaa siin jedhee sitti himaa beekta. Lagaarree immoo namni dhaquu barbaada. Fira baay'ee achi jira beekta. Lakkii natti hin tolle beekta haasaansaa
ammas taa'uutii cabseetuma keessaa bu'ee dhangaggoo irratti. Inni gabbu'eetuma irraan gadee san suuta deemaa beekta namni baay'een amma dabbalne dubbiin irraan gadee dhangaggoo kana qilee bu'uurra xiqquma haa gargaaru dhiiroo wanni kun dhufee namni sodaate nama sodaachisaa beekta irraan gadeen sun. So namni baay'een deeggaree xiqquma akkuma dhaqee akkuma inni jedhamee lagaarree nu garsiisa yoo ta'e namni jedhee illee ilaalee. So waan kana ani irraan bu'ee namni baay'ee irraa bubbuunee konkolaataa san keessatti lama halkan dukkana keessa godhateetu koree hojii raawwachiistuu walitti qabe nama 9 namoota jimmatti walitti qabate san dukkana keessa yaamee lammaadhaan kaateetta jedheen halkanii bar walgahii halkanii gaggeesse akkamittan kaa'ee lammaan dukkana baraabari uuburuma walgahiin teessistanii dukkana keessa koree hojii raawwachiistuu waamee halkan keessa aangoo irraa kaasanii nullee quban qabnu koree nama 9tu kaase aangoo irraa. Abiyyi fi nama saasan aangoo irraa kaasanii lammaan ni dhukkubsate dhugaa seen jedhan. Akkasii yaadni dhiira walumaan bushaa turre yoo rakkoo qabaadhallee akka adeemsa dhaabaanii gamaggamamee deeggaramuun qaba moo ari'amuun qaba jedhee baay'ee gaafatee hin ta'udhanii laal akkaataan ittiin caffee irraa dhaqxeeti pirezidaantummaa gadhiistu maal goota iyyata galfatta dur caffee iyyata keessan miseensi caffee siilaalee raggaasisuu qaba. Adeemsa heera naannoo Oromiyaa jedhama. Lammaa halkaniin kaasanii ganama dhaqiitii aangoo dabarsidhanii. Lammaan adeemsuma eeguu qabna. Erga asitti na jaallanne ta'e caffeetti dhaqeen iyyata galfadhee caffeen haa raggaasisuu. Callisiituma deemii lam dhaqiitii dhaabbadhuudhuma shimallisiin cabbatii deebii jedhama. Kana utuu aangoo ofirraa hin dabarsiisiin paarlamaa Itoophiyaatti ganama dhaqiitii harka kee ol qabdee ministeera taataadhanii lammaan dhaquu dide beektaa ganama paarlamaa yaamamee dhaquu dide fincila jechaadha. Konkolaataa qabateetu Abiyyi fiigee dhaqee mana iddoonni ciisee jiru boolee bakka inni ciisee jiru lammaan maaloo obboleessa koo maalas godhe ministeera taataan bara makalaakiyaa hooggantaan bara na gargaartaan bara. Lukaatti kuufee obboleessa godhee caammaatti hidhee konkolaataa keessa galchee ofii konkolaataa oofee paarlamaan dhaqee harka ol qabedheeni caffeetti deemee bara aangoon kennine bara lammaan adeemsa seera biyya sanaa daakuudhaan silaa dursa iyyata galfachuu qaba caffeetti aangoo dabarsee caffeen raggaasisuufii qaba iyyata sana. Iyyatannis hin galfanne adeemsa heera naannoo Oromiyaa darbuudhaan kudeetaa raggeessanii konkolaataa mootummaatiin shimallis irra kaayanii lammaanii makalaakiyaadhanii sobaniitu bara makalaakiyaarraa ifiifi hojjeta bara biyyi makalaakiyaa sumanii takka ittiin kennine lammaan makalaakiyaa jedha malee aangoo takka ittiin kennine. So konkolaataan qilee sanirraa dhangaggoorraan asii gabbuutee gommaa lamaan dhaabbattu san keessaa lammaanis bahee biyya alaatti sokkee nullee keessaa yaanee bannee Abiyyi akkasiin lammaa dhabama taasisee san booda namni hafe takka hin jiru ijoolleen lammaa deeggartu ijoolleen qeerroon itti seensima. Tokko lamaan ijoolleen rashanamtee dhumtee ijoolleen hidhaadhaan gayyaasanii fixanii ilaal akkaataa tanaan utuu deemuu Covidiin dhufee Hacaaluu ajjeesanii san booda ammas wanni ta'e. Kana namatti ni wani Oromoon diraamaa tana ijumaan laaluu ture waan ta'eef amma waan lama jira. Ijoolleen baqattee laga seentee wal waraansa jedhama amma maqaan isaa civil war jedhama. Laal wanni biyya sana keessa jiru wal waraansis jiraachuu mala. Political science keessa waraana ajaawaa jedhamu jira beekta. Dirty war waan jedhamu. Waraana ajaawaa jechuun mootummaan si dhabamsiiseetu anamiti jedha. Mootummaan si ajjeeseetu calseetuma sodaa keessi galchee akka yeroo hunda jilbeenfattee jiraattu. Kumaatamaan mootummaan fixeetu wanni qoratamee uummatatti himatu hin jiru. Namni kunis hin ajjeefamaa calsameetuma darbamu. Akkasiin nama fixee dhumarra sadarkaa namni itti gorra'amuu si'a meeqa deddeebiin Oromoo irratti agarre namni itti gaafatamu hin jiru hin qoratamu mootummaan itti gaafatamu. Waan kana mootummaan yeroo godhu yoo na jala bulte malee ni dhabamta ni duuta albeet mormarra si jira jedhee uummata jilbeeffachiisu. Wanni inni godhu waraana akka saayinsiin isaa waraana ajaawaa jedhama. Abiyyi waraana ajaawaa
Oromoo irra gaggeessa. Nami siivilii nami humaan beekne akka Haacaaluu Hundeessaa, kan akka Battee Urgeessaa, kan akka Abdul Jabbaar Huseen faa kun namoonni nagayaan kan akka ijoollee meeqaatama Amboo hanga Awwadaayitti bineensa nyaatanii laachisanii ijoollee lafeen nu garsiisan baay'ee jira beekta. Ajjeesaniituma gatanii wanni kun akkasii kun wal waraansa jedhamu. Waraansa Dirty War jedhamu kanaa jira. Qabsoon Oromootuun biyya xiqqeessite kan inni jedhee haasa'u sana sabboonummaan Oromootuun Oromoo xiqqeessite wanni inni jedhee mataa keessaa qabu sanatu rukutamuu qabadhee amiin uuma sana qabsoo Oromoo tana rukuchuudhaa barbaadeeti isin jechuudha. Biyya hambifne diigumsarraa eenyurraa Oromoorraa ilaalcha Biraanuu Naggaafaa jechuudha. Oromoorraa biyya hambifne waan jedhu kanaanii warra biltsiginnaa amiin warra Bi'aaden Opiidoollee akkasiin qaraasisuu jalqabe namichi kuni achirraa kaasee dubbiin gannu lixuufaa diduu jalqabe wanni dhuguun asuma kokkeetti siyaafa wanni dhufu itti aanee baay'ee isa dursa dubbii Oromoo tana sirriitti asitti kaasuun qabu. Fulbaana dursaa waxabajjii 23 2018 boombiin Abiyyirra dhukaa'e jedhama. Eenyu boombii san dhukaase? Maaliif boombii sun dhukaa'e? Qorannoo FBI dhaqee qorate maaliif hoomuu dide? Nami gaafate jira? Deebiin kenname jira? Hin jiru. Gaafsan ani baalsilxaaniidhaaf han beekaa gaafsan. Dubbiin tun diraamaa Abiyyi godhe. Ilaa isa haa gaafatanii abbaan barbaade haa gaafatu san fayyadamee Abiyyi warra TPLF ari'ateera deeminatoota sassaabee baay'ee hidhee federaal poolisii keessaa nama baay'ee hidhee olaantummaa TPLF caasaa keessaa boombii sanitti fayyadamee Getaachoo Asaffaa gaafsan galgaladha kan inni Finfinneedhaan bahee bade. Boombiin darbatamee Getaachoo Asaffaan bade. Boombii sana eenyu darbate ka jedhu yoo laalle buleesaa guyyaa lama moo sadii booda biyyoolleen nu qabee Oromoon maana ajjeesuu barbaadaa nu jedhe koree giddu galeessaa irratti. Oromoon maana ajjeesuu barbaadaa nu jedhe. What? Oromoo si ajjeesuu laal meeti koo yaadi. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa hoogganaa ODP hoogganaa yeroo san hoogganaa Opiidiyoo hooggansa walitti qabdee Oromoon maana ajjeesuu barbaadaa yoo jedhe Oromoo si ajjeesuu barbaada. Ani milkeessaa nutu si ajjeesuudha yaale game Oromoon maana ajjeesuu barbaada jetta. An nama takkaaba. Wanni sun garuu diraamaa inni qopheesse yeroo hunda waan dubbatu jira beeyta. Abaa'oon obboleessa kiyya narraa ajjeeseedha yeroo hunda. Abaa'oon obboleessa kiyya narraa ajjeese ani hin beeku amma seenaa kana haasaa yeroo hundumaa. Ani amma abaa'oon obboleessa ajjeeseera ta'e hin beeku waan hin beeku garuu isa haasawa. Obboleessa dhabe qabaa hin qabu hin beeku. Yeroo mootummaa ce'umsaa keessa obboleessa kiyya abaa'oon narraa ajjeese abaa'oon jedha yeroo hunda. Yeroo kan jedhu immoo Oromootti ciniinnataa beekila. Amma namni kun haaloo Oromoo irra qabatee amma diraamaa akkasiitiin waxabajjii 23 2018 sana waan inni ta'ee san booda immoo Oromoon ajjeesuu barbaada ilaalchi jedhu ideoloojii jedhu dhiyeessee jimmatti waan kana raawwatee achii booda wanni ta'uu eegalee dubbiin achirraa kaaseetu akkuma ta'u kaastee Oromoo fi qabsoo Oromoo fi qeerroo Oromoo fi nama Oromoodhaan dhaabbatu rukutuun ajjeesuun eegalee jechuudha. Bakka garaagaraatti diraamaa hojjechuun
deeninnetii garaagaraa ijaaranii maqaa garaagaraatiin nama itti taphachuun nama buqqaasanii lammaa ittiin qorachuun dubbii Gujii fi Geediyootti ta'e takkanii yaadattu yoo ta'e dubbii sana Abiyyifaatu buqqaatii sana godhe beeki. Gujiin takkaa takkitti uummanni Oromoo Gujii Geediyoo faana wal dhabee ofirraa buqqisee hin beeku. Deeninnatiin dhaqeechi Abiyyifaa waan kana godhanii Gujiin nama ari'ateedhanii san booda lammaa ittiin qoratan. Laal har'a rakkoo sana uumanii ganama isaa Dammaqee Mokonnin Geediyoo jira beeki. Lammaan uquban qabu akka lammaan Oromiyaatu bulchuu Dammaqeen lammaatti bilbilee mindindoo nagaruu eelleen gaafadhu. Balalee Geediyoo dhaqee diraamaan isaa walxaxaa ta'uu isaa si agarsiisuufi lammaatti xaxanii akka isaan itti nyaachuudha deeman. So Oromiyaa keessa bakka garaagaraatti deeninnetii maqaa garaagaraan ijaaranii faayinaansi godhanii dubbiin itti cimuu eegalte jechuudha.